أنا عشان نافي هندي تلو دادي تفا مناتي. أنا تعايم دي تلو دادي جدا. دادي إنيو؟ دادي تفا. تفا إنيو؟ تفا منا. تفا منا. منا جلو. نورفين في النباني. تفا منا نباني. نورفين في النباني. تفا منا نباني. كرا كرتي في الفنة. فانتي دتي بيندني. يا رجا قول لي. نفوسي فتودو برلي. يا رجا قول لي. نفوسي فتودو برلي. Asitti korma kalama bakka kam jechuun bakka kana bakki biluun itti bu'u jechuudha. Irreeffadhaati akkana itti beeku. تلو تاجب جدما. تلو تاجب. كوربا ستي كلامه. ون سليفتني وقت يامني الولول إن أرارما. أكتر كنا فكر. bakka kana bakka kormi itti kufu. Kun amma tufaa munaa dhumarraa jalqabee achi booda tulluu daadhiiti achi booda immoo hundeen abbaan keessan itti darbanii godhaa turanii. Amma immoo hangafni kee jira isintu itti darbaa warri dhaalaa isin. Bakka addaa. Bakka lafti dhagaa suni lafti miliyoona 10 gurguramuu yaadame sun. Kana gaa lafuma kana gaa. Gurguramu jedhanii dhaadhechaa jiran. Amma kana gurguruudhaaf. Kana gurguruudhaaf gabaa lama haftiin tokko investi tokko hin dhufa. Ni fudhata gaa. Akkasitti. Fudhata bakka balleechan dirree balleechan. Akkasitti yaadatoo jiru. Amma kun bakka kolbaa nuuriin itti kufuudha kormi itti kufuudha amma immoo eessa deemna? Amma immoo manooraa isaanii bira deemna. Bakka mana jireenyaa bakkuma tufaa munaa dur ture. Ta'u ture. Warri kun warri kun warran warri kun karra koree shammakee warri eessa dhaqee dur finfinnee ba'anii tufaa munaa nabanii dur finfinnee ba'anii tufaa munaa nabanii karra kirtii finfinnee. Anti de debindine ya rada gulalle kuni bakka maalitti ashannaafi adbaariin kana bakki dhibaayyuudha kana adara ugaa ganama adara duudhaa ganama adara safuu ganama adara siira ganama saanama isaanii mootummaa ashannaafi kuni abdaariidha. Kun amma bakka mijuu fi dhibaayyuu daddarbaan itti godhamu jechuudha. Mukni isaa muka maaliitii laata? Muka sombo. Sombo. Muka gurraacha jedhama garuu baay'ee. Muka gurraacha somboodha garuu maqaadhaan. As dhibaayyuun eega dhufeeyyuu ture jechuudha. Idimee kiyya keessatti kun har'a as ga'u kiyya hodhumee achirra jiru. Malee warri biraan immoo irreeffatu kunoo warri galatarraa qabu warri galatarraa kadhatee irratti warri amma ammaatitti irreeffatanii dhufanii dhibaayyuu si godhatanii dhufanii isin irraa argate jechuudha. warri irraa argate. Isaantu amma isaan malkaatti dhufanii malkaatti dhalanii deemanii adabaatii kana jireenya dhufanii kan laalan jiru. Warri kolbaa dhibaayyuu asitti eega dhiisee ture jechuudha. Ashannaafi nuun dhaqqabne jechuudha. Abbaa kiyya dura akaakayyuu kiyya jira. Tulluudhaadhi. Tulluutu godhaa ture. Tulluu jira. Atuun dhaqqabne jechuudha. Dhibaayyuun asitti hoggaa godhama. Malkaawwa sarbii irratti hoggaa qalamuun dhaqqabe malee. Kan hin dhaqqabne. Malkaawwa sarbii amma asiinii
Mul'ataati achi. Mul'ata. Jechuun lagichi yoo mul'achuu baatillee sarbiin hin jedhamu kana urufta kana gidduu keessa lagni jira. Akka isa gurraachee akka boo'itti mul'atu hin jiru okaakee gidduudha. Achiini. Iddoon biraa immoo iddoon qalbii itti ture iddoo sanii. Qalmi. Malkaa gisee boonee qalata. Aha kan malkaadhaa bakkee beeluun itti bu'u. Walloo sanaan hulaa cabbii. An cabbii itti Sun gaman mandarri gamaa qalamii diimaa sun mul'atu. gisee hulaa cabbii achitti Hulaa qalama. cabbii naasee keessa qalamanii. Hoolaa cabbii jedhama. Yeroo bakkee nu laafisi cabbii nu roobiin. Hoggaa sanyii jechuudha. Hoggaa sanyii gabbara godhamu jechuudha inni. Hoolaa cabbii jedhama. Isas isinumatu silaa godhaa warruma hundee kana. Warruma tufaamunaa isaanuma jechuudha. Isaanuma jechuudha. Innis godhamee hin beeku ergasii. Inni bara baraan inuma godhama. Hulaan cabbii barumaan hin qalamu. Hoola korma hoolati kan qalamu. Korma hoolati. Malkaana kana irreechitti ba'amaa jira amma birraa birraa. Itti hin ba'amne. Akkasuma. Barreen gaddaa kan namoonni kadhatanii galanii galgala sana roobeen waaqni malkuma irratti nyaata qophaa'e saduyyuu osoo nyaatin cabbuma roobe. Dhugaa kana oduu arguu namni numa calliseetuma dhiise. Namni gara hin jijjiirame namni duudhaa saggate cubbuun isaan baay'ee daldalachee kanarratti uumaa saggatu dhugaadha. Dhugaadha. Akaakilee fi abaabileen keenya oduun barateen sadarkaa kanaan dhugaan. Hundee maal jettan? Baay'een gammadee ani kinoo mucaa warra haadha bahiiti ani asbaarii tufaamunaa biratti illee gahee galata gammadee ani gosa kiyya arge galanni isaa ga'u anaaf birrii caala anaa warqii caala ani gosa kiyyan arge dhiiga kiyyan arge anis mucaa warra goobana daaciti ani gammoo kinoo mucaa tufaamunaan arge galata ganuu abbaa fardaatiin immoo abbaa gadaan galata asbaarii isaatiin illee reeffachuu godhamu. Ilmaan isaaniitti wal argaa jira jechuudha. Wal argaa jira laal wal barbaadaa jira hiddatu wal barbaada. Galata ayyaanni ja'an galaan galata ayyaanni torban oboo galata ayyaanni sadeen sooddoo galata ayyaanni sadeen daachee galata ayyaanni ja'an bachoo galata ayyaanni ja'an jiillee galata ayyaanni ammachaa galata ayyaanni saglan boorana galata waaqa torban bareedduu galata waaqa biyya oromoo galata guutuu nu haa godhu duudhaan keenya nu haa tiksu duudhaan keenya nu haa eegu barii barraaqaa barii dullachaa barii kormaa kan gaadii okolee kan qotiyyoo qambaraa kan farda gooraa kan tumaa ganamaa kan seera ganamaa kan safoo oromtichaa kan safoo oromtitti kan seera oromtichaa kan seera oromtitti kan aadaa oromtichaa kan aadaa oromtitti kan duudhaan oromtichaa kan duudhaan oromtitti nun gate milkeechine guutuun waa godhu ammallee miidiyaan keenya miidiyaa milkee haa ta'u duudhaadhaaf kaattanii aadaadhaaf kaattanii duudhaadhaaf kaattanii dhugaadhaaf kaattanii waaqa tulluu waaqa ijoolleen fiqaaduunis kan ashannaafiinis kan tsahayillee bakka guddaa naagaa dhala daadhiin illee bakkuma jiranitti nagaa ta'a dhala tufaan bakka jiranitti nagaa naa ta'a biyya gimbichu adaraa guutuu naa ta'e dhugaan keetillee awwaalame kinoo siidaa mimmiidhagaatu jira waan biraan jedhe akkasuma oltiin isaanii marare beekaa oromoo kana laalaa sini jalaa baduu qeen tufaamunaa jettanii warra weellistan warra maqaa yaamtan qeen hundeen baduu qeen tufaamunaa baduuf irratti hirmaadhaa duudhaa kana mul'isaa hin awwaalinaa tufaamunaa jettanii qorqorroo mana tokko keessa sirbuu miti araddaa asbaarii isaa ooyi baafattan oo milkeechitanii hundeedhaafis tola baay'isheefis tola guutuu godheef milkeechi araaratti naagali gaarraa jalqabe. Tufaamunaa manni araddaan oddoon isaa bakka kana jedhamee asinitti himame. Jira amma laaluu hin dandeenye. Gadi buunee laallu? Maal jette? Kuni maalidha? Bineensota keessa bu'u. Bineensa zalachiisaa mannaa dhufu san nu alaa kaan sagalee dhageenyaan nu alaa kaan mana. Nu jalaa kaa'anii? Bineensa amma tulluu adwaarii kanarra qeerransi jira. Qeerransi jira. Amma sagalee dhageenyaan kaa'an jechuudha. Kuni mana isaaniiti jechuudha. Kana baay'eedha miti. Kunumtullee muka seeraa. Muka seera qabudha. Maal ta'e inni laata? Inneedha. Muka innee isa kana. Innee tulluu keechaa yaada barii raffee miidhagee. Faaruu waaqati jechuudha.
Jadi bu ya jadi. Baik, akan kena tindak. Galma isaaniitii kun mana tufaamna. Kun manni kan eenyuti ashannaafi? An Tulluu Daadhiiti kun manni. Warri kun warraan warri karra koree shammakee warri eessa dhaqee dur finfinnee ba'anii dhufaamu naannabanii dur finfinnee ba'anii dhufaamu naannabanii karra qirxii finfinnee wanti deddeebiin dinnee absiree olancitii qabo dongorree jirti oromtittii nobo. Warri kun warri karra koree shammakee warri eessa dhaqee dur finfinnee ba'anii dhufaamu naannabanii dur finfinnee ba'anii dhufaamu naannabanii karra qirxii finfinnee wanti deddeebiin dinnee. Kun akkuma jirutti anuma isaati jechuudha. Qe'eedhuma isaatti ture jechuudha. Maasaan achi as gama anuma tufaamu naa ture. Kanuma jechuudha gaara danni irra ture jechuudha. Tulluun isarraa tufaamu naattis asuma ture jechuudha. Qe'ee kanarra ture. Mooraa horii galmi galmumti isaaniitu as keessa ture jechuudha. Kanumti Tulluu Daadhii. Kanuma warra tufaadhumarraa kan dhaalan jechuudha. Darbaadhuma kan darbe kan kallachi keessa taa'u. Gulummeeffataa jira jechuudha. Lafti asiin gurguramaa inni raafatama. Kun yoo warri gara sirraan mul'ata asiin Makaanoo gara okkolaa jedhaman. Kun hoolaa cabbii kudhan gamarraa akka barzaafitti xinnoo qabdu sun hin jirtu. Achi gamu. Hoolaa cabbii bakka sanii laga jira achi. Laga jira. Ahaa mul'ata lagni kun mul'ata. Amantiin isaa achirra. Asirra taa'anii. Kun warri warra biraati isaanii. Yoo dhufan gaarri gamaaf suni maalidha? Hantuutuun garanaan fiiceedha. Hanqirtiirra jiru. Galmi kana jechuudha. Galmi kana ashannaafi. Mooraa horiiti. Kun mooraa horiiti. Kaabiin dallaa kana ture jechuudha. Ammanaa daadhi. Kun daandii isaan ba'anii galanii. Kanaan bahu. Balballi achiin jechuudha. Karri asii jechuudha. Gosaanii maalidha iyyuu? Tulluu Daadhiidhamu? Guutoodha keessa. Guutoodha keenya. Guutoodha. Mee adda isaa ilaalamma achi deemnetti mana Tulluu Daadhiitirra ilaallettu. Manni suni dhaabbatee mormachaa jira. Isin qe'ee sanarra hin jirtan. Qe'ee suni nama biraatutu yookaan qe'ee sanatti dhiyaatee jira. Ati amma asitti kinoo hojii kanarra jirta. Hojii kana hojjetaa jirta.
obboleechi Gaashannaatiin isas moollaa jiru. Isa haasofsiifnee waan dhugaa achi jiruu fi abdaarii sanarra deemnee ilaallee abdaarii sana irreeffannee dhibannu kanaan dura ijoollummaatti dhaqqabdee yeroo. Ani ijoollummaa kiyyaanis egaani hoggasamaan beeknu biyya Ispaanii. Nama nu gargaarus qabnee akaakayyuun keenyas abbaan keenyas bakka misrataatti gali jedhamee misrataatti ijoollee xiyya fuudheen galu jedhee asitti nu fudhatee lammaa dasitaatti gale lammaa dasitaa lammuun bahee masarbitti gale asii immoo kunoo miizana kanatti gale nus sooma rakkannee biyyaa baanee booda irratti deebine nus biyyatti ammaan deebine anuyyuu kanan deebi'e balaa qoleewwan kiyyaa ta'an isaan qe'ee kana qabatanii sila jiraatanii kan deebi'e malee bakkeen itti fufuyyuun argadhu ture sila harka. Bakkuma jiraattu iyyuudha. Bakkeen jiraadhu iyyuu qabu kaanii bakka badee mana namaatti siqaayii keenya kireeffadhee maal jedheen jiraadhaa ture. Amma booda irratti bakka inni obboleessi kiyya kuni kotu qooda kee fudhadhu qooda baakeetii kotu fudhadhu naan jedhanii dhufee fudhadhee akkuma ta'etti gargaarsa namaatiin nan ijaare bakka mana keessa jiraadhu iyyuu tokko qorqorroo mismaarii yoo naa bibbitanii jiraadhee asiin ga'e kan. Addisaa ijoollee qabdaa? Qabeen. Hojii kana yoom jalqabde amma? Suuraa sumaan xaaraan ilmaan tattaafadhaa inni isaanuma achumatti. Namni si gargaaree jalqabde moo ofumaan jalqabde tattaafuma? Lachuu ofuma kan jalqabe ofuma kan wanta xinnoodha wannuma mana keessatti nyaatamtu nan ka'ee bakka. Egaa warra Tufaamunaa hoo jedhan maqaan guddaadha waan baay'ee jira waan baay'ee dubbatama. Maqaadhaan haftanii haa ta'u maqaadhaan hin haftanii garuu dhugaan jiru hin ba'a. Lafa akaakayyuu keenyaatu fudhatee aadaa keenya fudhate. Sumurii takka hin qabnu lafa sanarraa. Mana sana argitan manni sun hunduu manadhaa. Ishiitu alaa ishiitu barzaafi sanaan hunduu ishiidhaa qe'een dubbiin nyaatee waan fakkaatu argitan. Uumaan qabu fakkaatu keenyan maqaabanii danda'u. Isin sadii moo afuram? An hundeedha. Torba. Nama torba jiru hunduu. Tokko bichaa tokko malee. Tokko bitaa. Kun jira hunduu. Akka dhalataa asittu si kaartaan qabde nama mana kana. Qaama miidhamtuudha. Qaama miidhamtuudha ishiin kaartaan illee hin kennamu kana ilaalanillee kaartaan illee godhamee hin kennamu. Kaartaan qabu amma Birrii amma kanaaf fidi. manni ishii duuba kana kaartaan qabu amma. Maaltuudha? Faawundeeshinii Tufaamunaa jedhaniiti xinnoo qarshii midhaan walitti sassaabanii ture. Faawundeeshinii sun bakka namichi kun bakka lubbuun isaa darbee bakka onni isaa jiru lafa guddaa bakka qabu kan irratti malee bakka biraa deemtee mishoomsitu maal faayidaa qaba? Bootaan isaa sun amma doobbiidhaan duutu doobbiin amma ishee nyaattu mana takka illee ijaaranii jedhani. Faawundeeshinii sana si yaamanii si hirmaachisanii eenyutu ijaare? Nu haqqimii hin qabnu isa keessatti birrii guddaa nu gaafatanii an haqqimii qabutti deemeera. Maqquma zarii Tufaamunaa jedhamee aan seene gin alagaatitti. Kan biraatu seene. Kan biraas seene. Isin keessaa Faawundeeshinii lafa sana argachuudha isaan. Lafa sana argachuudha nama biraatitti seene. Isin keessumaayyuu seenu. Fiqaaduun isaatiin isin seenu. Birrii isin gaafata sana qabdan. Hin qabnu haqqimii hin qabnu. Birrii 10,000 jedhama. Eechaa finna. Daa'ima keenya guddisnee hin barsiisnu konkolaataa bursiisan nu waan biraa fuuti ona sanarratti mana takka ijaaranii ganama baanee bunatti danfisnee galanii biraa lafa isaanii izootaa isaanii barbaadu. Bakka izoota bakka qotiisaa naamna kana isaan ta'a nyaattu ijoolleen isaanii ta'a nyaattu isaan sifaaya. Alaazaa immoo achuma irratti gabbara dur gabbara san namoonni guguddaa jiranii seera sanutti taa'imaniitiin mana sanitti balbala bannee ganama bannee buna keenya danfisnee oolleen galla taraa warri jiru kun nummoo gaara barru daanti keenya kunis immoo akka hojjettu barbaada. Mee faawundeeshinii kana yoom bara kam hundeessanii isinitti fidan isinitti himan? Ara turee jira akka waggaa 5-4 hojjetamee ture asitti iddoo miizan xaabiyaa mana intalli hangafni jirti ayyalachi bayyana hordofaa tufaa ishiinis jirti abbaan manaa ishiitis jira rattaa dinqoon jedhamu achitti gurramee ture miizan xaabiyaa kanatti hundumtuu dhufaniitti hirmaatanii warri obboleechi abbaa haadha xiyyaattis abbaa kiyyaa balaa snaaquu tulluufaa hundumtuu erganii waan rageenyu hin beeknu bakka biraarra deemanii bootaa qabanii wanta biraa godhu manna
dirreetti jiran biyyatti jiran gandatti jiran kanarratti tulluu sanarratti amma tulluu taajjabe jedhamu kanarratti kormitti qalamu kanarratti wanna tokko hojjetanii waan mana barumsaallee irratti ijaaranii Omtuutti hin godhamne. wantooti hin godhamne. Faawundeeshinii Een sana akkasumatti faawundeeshinii bakka jiru hin beekan. biiroon isaatu hin beektan. Ani hin beekan. Dhagiseedha seenaa jedhamne seenni bir 50 dhibbaa seenni isa ol taanaan keechaa baane. Kecha baatan humna keessanii ol Humna ta'an. keenya ol